akkuma dhuftatti jechuudha nagaan yoo nu bira kan dhuftu taate nagaa wajjin qofallee deemu yoommoo kan fi gololchaa fi nasruun kan ergan taate amma karaa buuta. Maali jedhu kun diina keeti. Diina kiyya isaan. Akkamitti naaf beeka akka diina kiyya ta'an. Yoo maal siin taane deemuudha. Atis Oromoodha isaanis Oromoodha maali? Laal golaartiitii na dawwalee gamtee dhufte malee maaltu yaani kana kasi dubbisu maali mana kiyya dhuftee mi kabajaadhaan dhuftee akkuma dhuftetti deemu. Naaloo lufeeta. La yaani dhuftee mi. Assalamu alaikum hordoftoota hundi seenaa akkam nagaa jirtu fayyaadhaa jirtan alhamdulillah askeenyi walumaan jechaa arragaa mana qilleetiin jiraachuu qillee biraan dhagaa jirtu alhamdulillah baga jiraattan hundi keessatti qabuudhaan dhalaa jirtinu arra qillee biraan jira qillee gaadhoo tana guutuu gartee gololcha arrabsu jira gola artiitii akkasumatti gartee hojii isaa hangaan laalee keessatti waan addaati. Mee arraan sana maaliif jara kana akka arrabsu maaliif ka jara kana micoosan biiftusan deeggaru nagaru isa biraan dhufe jechuu gaa maaliif dhiyootana guutuu gaagartee qilleensa kanarraa waan deemu kanaadha jechaan dhiyootan dhabeetiin jira haala yeroo na dhabamsiise bileen kee xiqqaaf guddaan martiin keessanuu mee hanga xumuran waliin turaanis kan jechaa mee Güzel. Ana. Akan. Khillee kam nagaa fayyaadha. Bara gamasin jira yoom dhufte? Maali? Tureetiin jira mana keegaan dhufe beekte. Ati mana keetti illeen akkasitti nangiftee gabbii nangiftee gaarra si biraan dhufe. Dhiyoo tana guutuu qilleensa baratti gartee naman taane deeggarta. Maaliif ta'e waan isa kun? Naman taane kan akkam baanteeti. Namni taane haa micoosan biiftuu san fa deeggarta. Biiftuu yoo deeggara maal? Mirgaan qabu. Gololchaa sararatu jirta. Akkasumatti gollee aartii Oromoo si bilbilee waan karaa dhaabbaddu akka kam tokko sin jennaan isaan hojii jirta jetteetu arraba isheen jedhee tana maali yoo? Asumaan warraan taane si arganii. Maal ka jawute eeganii fi gartee kan gololcha dhiisuu barbaadu gololcha irraa gadi hin buune yookaan taate naafiyatu walumatti baana. Maali yoo ati nadda golee maali atoo si arganii maali jennaan itti isaa hojjennaan isaa hojii je. Kanarraa atoo isaanii si argamoo maaliif dhufte waan dhufteef qofa naaf himi. Yoommoo akkuma kan dhuftu taate nagaa baatee atillee. Isaanii hojii jiraate rakkoo jechuudha. Rakkoollee moo? Namni si hojii rakkoo yoo rakkoo si hojii rakkoo qabaate hojii rakkoo qabaatu waa. Rakkoo moo? Maartiin beeka haala namni zabbanaa kun beektaa. Yoo si walitti aaran na hojii dirqama walitti aaru qabani. Laa jechuun. Ani qillee walitti aaranii jechuun aaranii. Ati moo? La aaruu osoo hin ta'in amma ati. Walitti aaran jeen dirqama isaatti aaruu qabaanii siin jibar. Lala san hin jenne namni keenya kun keessaaf zaban ammaa kana namuma gartee si hojii nyaatee si nyaataa jaalladha. Maal gololtu marra wal nyaata jiru? Wanni irratti wal lollu waa'ee gololchaatii fi tagartee golaartiin nu dhiisuu maaliif gololcha arrabsite yaada jiruunnatti dawwalee waan fedha jee waan isatti tole jee. Itti gololchi maaliif akkamitti arrabsite? Ani gololcha waan inni godhe ni beekta atilleen arguun dhabdu fiidiyoo agarte jee yaadan akkamitti qayyatti kanarra guyyaanii fi aanee bira dhaqanii fiidiyoo waraaban san maal jee obboleettiin isaa tu hangam takka gaggaraa jabaatti kan jiru ta'e jechuudha. Hayyee kanarraa as deebi'ee maal jemmaas obboleettii isiitii fi ilmi adeera isiillee akkumatti fiidiyoo waraabaa oolan malee mucaa kana akka inni fayyu yookaan fayyaa isaarra hin jiran jeeti dubbatee jechuudha. Kanarraa ammas hordoftoota keenya kunoo arraan tana ga'anii biratti argama maal yaada jiru kaaseeti. Kanarraa kunoo waan gartee silaa namni akkanatti dho'isetti nama gargaaru as baasee na argaa jechuudha. Aanee gargaare. Sanirraan arra gololcha garuu dhaqee waan kana laalu sirri godhe waan silaa isaaf godhu barbaachisa maaliif dho'isetti hin godhin yaada jiru kaasee jechuudha. Waan isaa barbaachisa. Maan dhokoo isinii. Namni tokko akkanaan beekutti ati beekiin dhorkaa bar. Ati akka itti beektu kabiraa. Dhugaadha silaa akka shari'aatti silaa akkasi. Gartee? Garuu ammoo yoo akkasitti hin beenyu. Yoo akkasitti hin beenyu. Kanarraa dhaabbu sunillee haa kan nu eedugaa na argaallee haa taatu. Ati gorsu qabdaa. Lala. Gorsu qabda malee bar. Dabeeta gorsu qabda malee irra bobboomi bar. Ni gorsita malee. Dhugaa keetti ayyaana dhageeffadhugaa. Bakka kanarratti inni arra dhaqee isa san gargaaree yookaan isa kana yoo kan wallaanu ta'e hooyi nuti hamma dura isaa jarakkamee isaa jawaa meeqa qaballee wareegama meeqa qaballe sunu jechuudha. Akkana na argaa yookaan maalii kana hin dubbanne inni irraas baasee akkana nama hunda jechuudha nama hunda tuttuqa obboleettii isaa hunda tuttuqa jechuudha. Siyaagalu kanaan as beeyan gololcha waan kana sirriin goone gololcha kuni jechuudha waan kana sirrumaan goone isa falme jechuudha.
Abaa kiyya sirriin jirta osoo sirrii hodhu. Ani hoo an sirriin jira akka kayya. Sirriin jirta akka sirriin jirre nama tokko dogongore yoo dogongore ni sirreessa immoo itti bobba'an irra baan. Akkaataa Oromootti itti bobba'an immoo ni gorsan. Kanarraa dhugaadhaan illeen akka nama tokkotti gololchoo dhaqee ilaaluudhaaf haa galatoomuu illee jeetiin jira na dhageeffadhu. Tatti aantoo asumaani namni jaan tokko deebanii komantii jalatti na arrabsu eegalanii waan fedhannaan jiru eegalanii gololchaas asuma deebi'etti jechuudha. Isaan wajjin na arrabsu eegale. Namni tokko eegaa yoo nan balleesse kuni dhufee gubbaa naa balleessuu jechi jahu ni jira. Jiru wanni kasan jiru. Duuba hore inni suni yoo nan balleesse illee gololchaan suni maaliifi jechuudha akkana Oromooti rakkooti na bara waan jiru hunda na bara maan jiin. Ayyeeqa rakkoo na baraan itti jira. Amma ni beektaa kun kannaadha. Kannaan akkatti kan akka biraati dhugaadha. Akkati jettu maa akkas hin godhin san gorsu qabda malee itti obboon qabdudha. Deebii immoo silaa bikka silaa gartee ati gartee saayikoloojii irra ballachuu qabda sammuudhaan irra kuttee irra sammuu bollu beektaa sammuu kabaaraa. Addunyaa kanarra lafa namni jiraatuu fi lafa namni irra jiraate sabtu guddaa. Namni hin jiraanne irra guddaa na fakkaate. Akka. Eegaa bishaanii wajji. Eegaa bishaan kun dhimma guddaadha. Guddaadha. Kasiimi. Namni sammuu ballachuu jechuun maal jechuudha? Moo ati tarmaree qabatti deemtaa? Waan akkanaa nu raadee isin dhageessa. Anis hangaan yookaan akka walaalummaa qayyatti waan hin beeku jechuudha. Sammuutu yaan hin deemna dhageeffadhu. Namni kun sammuu namaatu hin takkaa miti. Dhageeffadhu. Kanarraa immoo gololchooti eegan kan bakka kana goo inillee na arrabsee anis akkasumatti isa gartee ilaan gammatti keekutti jira garuu immoo isa arras barus gaafaan isa argadde ani san dhiisu gololcho. Ansumaan hin jaaqun osoo birattis abbaan fedhe Oromoon fedhe yoo dhufees numaan jaan kun. Maaliif hin dhiibne? Kaameraa keessa. Egarreeti? Maaliif keessa kaameraa? Yoon kaayoo? Yoon kaayoo? Itti dubbii qabde. Kaameraa maaliif keessa duuba haasoo jirraa mi haasoo kan namaa. Boonaa kiyya akka feetillee jettu akka feetillee taatu aniin kun nama laal sibira dhufe dhageeffadhu. Akka aadaa Oromoo nama sibira dhufe tokko baratee. Sibira hin jiraayu. Sibira dhufeera. Eenyu biraa dhufe? Na bira dhufte. Akka aadaa Oromoo tokkotti si barbaadaate obboleessa kiyya tokko jechuudha. Yoo ati sammuu birciqqootiin deematte anta dabbaatiin deemachuu qabu. Ati dabbaan deemu? Sammuu xiqqoo sana bal'isee jechuudha. Ammoo tokkoon si bubbee wilmaafuu tana boodumaa'uu tokkoon si bubbee ittiin bubbeeni. Na dhageeffadhu. Akkamni beektaa? Sammuu roolmaalee birraa hajii waan san qalbii takkaa tasgabbaayeeti eegii waan san adda baafadhuuti samboota dubbadhu. Ammoo kanuma kaatee gartee tokkos yoo doggoree haan irratti bubbaate hayyee golaartii hoo maal sun? Golaartii hoo? Golaartii waan tannee na godhee na dhageeffadhu. Nadda bulee gololchaa sun maal si godhee maal balleessee jee na gaafate akkuma na gaafate ati na gaafate kana na gaafate. Kanarraa gololchoo maaliif akkana taane jeetee natti dawwalee na dubbisee kanarraa atoo maaliif dhufte maaliif dawwalte waan kanaatiif hin dawwalle waan itti jirtu san hin dhiisu kan hin jeenaniis. Ati waan galtee dhiisuun beektu? Ani moo hin dhiisu hangaan gololcha san argaddu dhiisuuf illee hin ta'u irratti birus. Mee hayyee akka abbaan fedhe yoo dhufee as dhaabbate na dhageessa abbaan fedhe yoo dhufee dhaabbate irratti birus hin dhiisu gololcha. Maaliif? Gaafaan isa argadhe garuu waan hin godhu naatu beeka gololcha. Rakkinni maal? Rakkinni maalirraa kan ka'e? Inni moo hattuudha inni. Nama dhiiga Oromoo kana dhuguu ture haa gololcha. Inni yeroo dheeraa Oromoof lallabuu ture ati hattuu jettaan akkamii? Inni moo inni Oromoof lallabame Oromoo yoo lallabaa ture Oromoo biratti yoo beekamtee argate na biratti beekamtiin qabu kaa inni hattuudha. Ani bati hayyee hattuudha inni. Nama akkanuma jeetuma ilkee qoblaa tanaan nama sobuu ture. Boodeem. Ati yaa itti dhuftuu gartame waan hin anjootana gaafa dhageesse garta. Waan tan gaafa itti dhufte yookaan agarte ijateetiin beekadhu ilmi dhiiraa tokko argatte amanaa jaanii dhageesse. Gaafa agarte amanta. Waan isin joon mana dhageessa kalee boqona fiidoo takka gaddiseeti killee gurbaa jaanii san yoo nan qaruuraadhaan mataa raatu baate mee dhiira ta'uu dhufee aanan raatu. Siyaagalu dhiiruma isa san godhe. Yoo akkas jee dhageeffadhu yoo inni mas akkasitti gartee humnaanin dhufee gartee humnaanin gartee si wajjii walola jee si wajjii jira. Garuu ammoo barbaadin namaas hin arrabsiin sammuu bal'inaan simadhu maal yoo yaada bal'ina qabaadhu siin juuju jiraan. Akka kanaan
naafetu akka sana naafetu walola. Ati amma kana itti amina dhageeffadhu. Isaan sun akka ati jettu kana inni jinja wayyee duboore yoo ati deeyitoo siraan fudhatu anaa beeka siinja. Beekaadha Oromoo gololchaa kun damiina beekaa keenya irraa nu gobbu'ii itti mee Oromoon yoo namni isa kana dhagee akkanaan jeenis akkuma agartee sirraan fudhatu waan ati jettu sirraa jechuudha sirraan keeban anuma beeka siinja taa'een beekaan isa malee enough. Sigalee. Agayyaa bool quban qabdu wal wal galeetiyan tokko hoguu gamana laale tokko kana jaa tokko ci deema. Namni keenya kun hobee miila malee jitu yaa bulee zaki akkam yaa hordoftoota hundi seenaa akkamiin jaan uummata kana. Ayyee isin gidduutti mala dhaadde. Mala doonaan gaayoo gartee namni tokko. Malli isin gidduu saayitiin makka manguddootti. Ayyee. Dhageessa akka gartee aadaa Oromootti isiniin gartee walii isin galcha. Teenye Oromoon caayana teesseetti abbaa dhugaa qabu dhugaa kanatti abbaa soba qabu soba isaa kan ta'eefi obboleessa keetti balleessitee kee fudhu. Kanan beektu hanganan beektuni. Amma walitti bal'aan jaraa miti bara beekta Oromoon lola booda maal ta'a? Lola booda gaa fayyaadha. Fayyaadhatti amanaa jiru. Hayyee re'aati ammallee lollisan si keessa maaliif as bira dhufee si qaban beekta akka obboleessa tokkotti isinitti olii waraana ta'ee si bira dhufuu silaa beekati anuu beekana haasawaa lolaan sirraa jira. Lola bira asumni asirraa. An eeganii fi gartee gololchanii fi waa'ee gololchaa kana takkaa'u siyaan isa argadheen gammachuun itti yaadda dhageeffadhu. Beekam gootu mee oduu warti. Dhiirti takka na dhageeffadhu takkaa tuumamu. Mee maarra waltumta dirreeta biratti. Na dhageeffadhu. Dirreeta mirra waltumtan. Maalirratti. Maalirratti. Inni kuni dhageeffadhu inni kuni as deebi'ee an dogoggorus kunoo hordoftoonni gololchuutis as deebi'anii na arrabsaa jiran. Innis walumaan na arrabsaa jira. Dhageeffadhu kanarraa anis ilma namaati. Kan annumaa hordoftoonni isaatu na naarsineewu. Kan naarsi gololchuutiiwu. As deebi'ee mucaa killee jaanis yoo na rifeensisaa gartee qaruu na irraadin mee dhiira ta'uu dhufee ana irraa hadu. Isumatu dhiira jaani dhufee ana irraa hadu rakkoon qabu. Kanarraa immoo ati akka nama tokkotti yookaan akka ilma dhiiraa tokkotti arra dhuftee. San jechaa bara laala beektaa yoo rifeensa irraati yoo moluute daranuu sosolleessin xumurati jecha. Sambar na dhageeffadhu sawwaaniin jawunaaf beeka. Jecha itti dhiisi. Amma na dhageeffadhu ati akka ilmi dhiiraa tokko. Kun jecha bara beektaa rifeensa irraati jami yoo moluute sosolleessin amma kun bara afaani jecha afaanitti beeka koluma. Kanaan ammoo kanaa jechuun wal barbaade magaalaa keessan barbaadu jira olii gad deemeti. Gartee. Laala mana dhageessi ati amma bara na bira dhuftee waan gattaan kaameraa illee arge hayyee rakkoon qabu. Kanarraa immoo gololchuun waan fedhe naan jiruus naafisatu wal faama. Ati immoo akka ilmi dhiiraa tokkotti yookaan akka Oromootti dhuftee waan jiru manguddummaanis isin jidduu aseen fida jechuu gatiif baay'ee takka galatoomii isin jaan akka nama tokkotti. Ati illee galatoomina dhugoo kiyyaaf hojjetu kan maal beektaa na dhagaamteetiin garteen siin kunis akka nama yaan nama jennee uumne nama taaneeti addunyaa irratti uumne jirra heera qabna seera qabna agartee afaan tokko dubbannaa afaan keenya kanaan maaliif afaan keenya addunyaa jiraatti yoo ittiin gartee rakkoo jirtu ittiin furan yoo maaliif uumne yoo rakkoo jiddu jiru yoo furre maaliif jiraan rakkoo isin jiddu jirtu yoo hin furre kabiraa dhufe haa guyyaa irraa uumuu jira. Karena umumnya rafu ada ciki umumnya tadi ciki umumnya ciki rufe fujura. Anjir, karena ayat terjadi lalu tasja, ni kan meniti, ni kan macisan. Singgam macisu, garu hanggam macisu le numa jira. Duga. San ada ubi karena ni ciki nama gerti, wan gerti loli nama gam macisu itu ada ubi di nakon. Malah, ayat uya oleh cisan itu boja, uya isan agak gerti. Isaan bara nama kawan kan amma duga amma akkuma teetti afaanii qabdu guyyaa wal jeessan isaan ta'anii iboon jette na fakkaata. Kanarraa immoo gololchuun na dhageessa waan kana hunda waan ati amma itti kana hunda duraan hin dubbadee bite. An lubbuuti yarra haajaa takkan qabu. Du'us isa jeesus jechuudha. Kana waa lamaan kana murteeffadheetiin jira. Kanarraa ammoo Oromoonis akkamatti teessee yookaan hordoftoonni gartee gololchuutis akkamatti ta'anii leenca keenya irraa nu gobbuu naan jedhanii na arrabsaa jiranii. Kanarraa garuu isa hangan gartee gololchuutti ija isaa sandaamsutti isaanis arraba kiyyanarraa gadi hin bu'an dhageeffadhu. Namni bara awwal bira dhufe kita ta'an. Ana kam guutuu tokko na dhagaa. Hayyee gartee ana amma harkaa yoo dhodhoote sin dhoban.
Baramma Nama waan beekta, ati nama ni beekta. Sammuun namaa tokko kana yaada. Tokkoon kana yaada. Guddisee yaada. Waliin. Shakkaligaa. san beekamaadhaan hin beeka kanumarraa waan gartee yeroo hundaa walumaanuu irra geenya asumaanuu hordoftoota hundee sana kanarraan tana qabannee dhufne kana fakkaataa garuu hundee sana waan kana viidiyoo kana waraabuufillee naani mari'anne eega waraabeefu rakkoon qabu kanarraa eegaan kun waa hedduu naasuu kaameeraa sitti arge waan hundaaf inshaallah khairii rabbi haa godhu garuu naafii gololcha yookaan wanni gartee naafii gololcha hedduutti gartee uumame kun takka gartee lolumaan dhumata takka gartee fayyumaan dhumata sa Oromoon lola booda araaritti amanama. kanarraa Araarama ta'a. Isarra wallaa jiru garaa na dadhabuudhaan na beetanii arra bira dhufe jechuudha. Maaliif dhuftee tan gaalama kana walitti fiddeetti ilma namaa kan nama lolee Oromoon aadaa qabaa walii araarsuudhaan. Gartee jechuufin asitti argamee arraan tanaa yoom gaa maal beektaa toluma fakkaataa akka nama tola yaadutti fakkaataa maaliif manguddoo lama dhalatu arra kan lama dhalatee dubbii furaa jechuudha deemee gartee nama lama wal dhabiitutti haasawa. Arragaa gartee jarri kun wal dhabanii ji'ee yoon asumaan usutee yookaan caljuutee na yaachisa namni yaaduu ni yaadaa jechuudha. Namni yoo lama wal dhabee dirqama kaan jiddu buleen kee hatiiqaa kan guddaadha. Anga akkuma beektanii hundi seenaatii gaa asumaanuu hanga viidiyoo biraa qabannee walitti deemnutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. ashama harka buune waliif hin galchaa